naannoo Amaaraa godina Goojjam dhihaa magaalota Finoota Salaam Jigaa fi Dambacaatti humnoonni nageenyaa fi jiraattonni walitti bu'uudhaan miidhaan dhaqqabuun himame. Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa iddoo addaa Shawaaroobitti jedhamu keessatti hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin dhalattoonni Oromoo walloo lama ajjeefamuun himame. Ilmaan Oromoo biyya irraatii gara biyya hambaatti baqachuuf naannicha qaxxaamuruun hedduun haala wal fakkaataan ajjeefamaa jiraachuu ollaan gabaasee jira. Odeessa dabalataa Ayyaantuu Abdiitu dhiyeessa. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina addaa Shawaaroobitti jedhamu keessatti dararaa humna fiinxaaleeyyii faannootiin ilmaan Oromoo irra gahaa jiru wal qabatee dhalattoonni Oromoo walloo lama ajjeefamuun himame. Ilmaan Oromoo biyyarraa gara biyya ormaa baqachuuf naannoo Amaaraa qaxxaamuran hedduun ajjeefamaa fi saamicha qabeenyaatiif saaxilamaa jiraachuu kan gabaase ollaan ijoolleen maqaan isaanii Muhammad Umarii fi Aliyyi Aadam jedhaman haala wal fakkaataan namoota 15 wajjiin osoo imalan haala sukkaneessaa ta'een ajjeefamuu isaanii gabaaseera. Ijoolleen ajjeefaman lameen godina Walloo Aanaa Dummugaa Mataa Horaatti dhalatanii kan guddatan yoo ta'u osoo naannicharraa hin baqatin dura Aliyyiin mucaa waggaa 19 kutaa 7 barataa turee fi Muhammad waggaa 15tti kutaa 5 barataa kan turan ta'uu maatiin isaanii turtii ollaa wajjin taasisaniin himaniiru. Ebla 30 barkuma 2023 kaayoo jireenya isaanii fi maatii isaanii jijjiiruuf kaayyeffatan biyya ormaa deemanii dhugoomsuuf murteessanii imala baqaa tokko jechuun namoota isaan wajjiin deemsa eegalan 15 wajjiin naannoo Amaaraa qaxxaamuruuf eegalan. Kaayoon Saudi Arabiyaa seenuun jireenya maatii fi ofis jijjiiruuf kaayyeffamte deemsi eegalamee osoo bakka yaadan hin gahin naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaan jedhamutti humnoota fiinxaaleeyyii faannootiin qabamanii hawwii fi abjuun isaanii jalaa fashalaa'e. Erga to'annoo faannoo jala oolanii boodas maatii isaanii bira bilbiluun humna faannootiin adamsamanii akka jiranii fi yoo lubbuun bahan kaayoo biyyaa bahaniif akka milkeessan itti himanii akka ture maatiin ijoollee ajjeefamanii turtii oolaa wajjiin taasisaniin himaniiru. Dargaggoonni kunis guyyoota lamaaf gara Shawaaroobitti geeffamuun caamsaa tokko barkuma 2023 haala sukkaneessaa ta'een ajjeefaman. Maatii dargaggootaa keessaa namni maqaan isaa hin eeramin tokko akka himetti namoota 15 jiruu fooyyeffachuuf qeerraa bahan keessaa 14 ajjeefamuun inni tokko qofa baqatee lubbuun bahuu isaa himeera. Haalli sukkaneessaan dargaggoota Oromoo irratti raawwate kun madaa hin fayyine akka itti ta'e kan dubbatan maatii fi jiraattonni naannichaa qaamni dhimmi ilaallatu dararaa naannoo Amaaraatti ilmaan Oromoo irra gahaa jiruuf furmaata kennuu akka qabu himaniiru. Naannolee Amaaraa dhalattoonni Oromoo itti argamanitti dararaa hiyyummaa fi gara jabeenya hanga ajjeechaa irra gahaa kan jiru ta'us lammiileen Oromoo jijjiirama dhufuu danda'u abdachaa haala hammaataa keessa kan jiran ta'uun himameera. Akka dhaabbata mirga namoomaa addunyaatti mootummaan lammii biyyattii mirgaa fi nageenya isaa eeguuf dirqama qabaachuu ibsuun mootummaan Itoophiyaas nageenya lammiilee isaa eeguuf dirqama qaba kan jedhu oolaan namoonni seera cabsan haala seera qabeessa ta'een akka adabaman gaafateera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti haleellaa hidhattoonni faannoo geggeessaniin lubbuun nam tokko darbuun namoonni 4 rasaasaan madaa'an. Gama biraatiin aanichatti qonnaan bultoonni gandoota 6 ol keessaa haleellaa hidhattoota faannootiin buqqaafamuu jiraattonni Oromiyaa dabanitti mani. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti haleellaa hidhattoonni faannoo geggeessaniin lubbuun nam tokko darbuun namoonni 4 madaa'anii jiru. Jiraattonni Oromiyaa 11 irraa dubbifne akka himanitti haleellaa humnoonni kunniin dhaqqabsiisaniin yoo xiqqaate gandoota 6 ol irraatii uummanni buqqaafamus eeranii jiru. Humnoonni hidhattoota faannoo aanaa Horroo Bulluq ganda Bonee Abunaa jedhamutti haleellaa konkolaataa fe'umsa uummataa irratti bananiin lubbuun nam tokko battala yoo darbu namoonni 4 immoo madaawanii jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Hidhattoonni faannoo haxxee hidhuudhaan konkolaataa fe'umsaa dhaabsisuuf dhokaasa itti bananiin konkolaachisaan maqaan isaa Habtaamuu yookaan Sooressaa Alamuu jedhamu rasaasa laphee gubbaa dhahanii battala lubbuunsaa kan darbe yommuu ta'u gargaara konkolaachisaa dabalatee namoonni biroon 3 hospitaala riferaala Shaambuutti yaalamaa jiraachuus akkas jechuudhaan ibsan. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa waggoota lamaaf qabachuu jira iddoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti rakkoo hedduu qaqqabsiisaniif. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq ganda Bonee Abunaa bakka addaa mana barumsaa Bonee jedhamutti kan isaanii makiinaa uummataa dura goranii dhaabsisanii booda konkolaataa gommaadhaan shufeera rapheedhaaniiti kan isaan ajjeesanii. Shufeerichi lubbuun darbee osoo jiru gargaara konkolaachisaa sana dabalatee namoonni 4 madaa cimaaf madaa salphaatiin madaa'anii hospitaala jeneraala Shaambuutti kan isaan argaman yeroo ammaa yaaliiti.
shufeera yookaan konkolaachisaa kan ta'e Habtaamuu yookaan Sooressaa Alamuuti. Shufeerri kuni haalootaanii magaalaa Saqalaa Aanaa Horroo Guduruu kan ta'edha. Haleellaan hidhattoota faannootiin jiraattota godinichaa irratti gaggeeffamaa jiru kun waggoota lamaa ol darbuu kan nutti himan jiraataan bakkichaa odeeffanne kun gochisu kanneessaan humnoota faannootiin gaggeeffamu guyyaa irraa daran hammaataa kan jiru ta'uu dubbatu. Haleellaan humnoota faannoo guyyaa guyyaan aanaalee godinichaa cufa keessatti gaggeeffamaa jiraachuu kan himan jiraataan bakkichaa mootummaan nageenya uummataa kabachiisuuf hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii gahaa fudhataa akka hin jirres dubbatanii jiru. Godina Horroo Guduruu keessatti aanaa Horroo Guduruu keessatti egaa rakkooleen hedduun bulee ka'ee iyyuu bariitu qotee bulaa naannaa kana jiraatanii maqaa hidhatee deemu fannoo jedhamu kanaan isaan shororkaa jiraatanii amma gaa jiraattonni aanaa kana rakkoolee kanaaf saaxilamaniiti ooyiruu qonnaa isaanii gadhiisanii silaa waqtiin kun waqtii qonnaa ture waqtiitti qonni jalqabee qotee bulaanii lafa isaa sirreeffatu ture garuu amma kun hin taane hundinuu aanolee sanaan gadhiisetti kan inni jiru gara magaalaatti baqateetu kan inni qubatee jiru. Bakka qubatee jiruttis rakkoo adda addaatu sararraa jira. Akka argachaa jiru waan nyaatu rakkisaadha, waan keessa jiru rakkisaadha. Hidhattoonni faannoo aanaa jaarragaa jaartee bakka gabaa sanbataa jedhamu maaddeeffachuudhaan wayita leenjii waraanaa geggeessaniif humna ofii jabeeffachaa jiran kanatti waraanni mootummaa kiiloomeetira 5 hin caalle irra taa'ee ilaalee callisuun humni kun akka badii kan birootiif of qopheessu taasisee jira jechuunis himanii jiru. Aanaa Horroo Bulluq jalatti kan argaman jiraattonni gandoota qonnaan bulaa jaha keessatti argaman haleellaa hidhattoonni faannoo qaqqabsiisan dhiyeessuudhaan lubbuu ofii oolfachuuf manaaf qabeenya isaanii dhiisanii godaansaaf kan saaxilaman ta'us dubbatanii jiru. Jiraattonni qe'ee ofiirraa humnoota faannoon buqqaafaman kunneen ilmaaniif maatii isaanii guutuu waliin rakkoo jireenya akkaan yaaddessaaf ulfaataa dabarsaa kan jiran ta'uu fi qaamni buqqaatota kanneeniif gargaarsa taasisu tokkollee akka hin jiraatinis himatanii jiru. Walumaa gala sochii fi of ijaarsi hidhattoonni faannoo aanaalee godinichaa keessatti taasisaa jiran kan yeroo kamuu caalaa jiraattota naannichaa shororkeessaa jiraachuu yaaddoo qabanis ibsatanii jiru. Oromiyaa gandeen baadiyyaa rakkoo nageenyaa qaban keessatti barattoonni waggoota 3 oliin barnoota addaan kutuu isaanii himamee jira. Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa jiru keessatti barattoonni gandoota baadiyyaa erga barnoota addaan kutanii waggaa 3 ol ta'eera jechuudhaan maatiin barattootaa keessaa hagi tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qormaanni kutaa 8ffaa akka naannoo Oromiyaatti kennamaa jirus kan fudhatan warra magaalaa fi magaalaa aanaatti barachaa turan qofa jechuunis ibsanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Bultoosaa Hirkoo gama isaaniitiin naannicha keessatti barattoota 400,000 oltuu qormaaticha fudhachaa jira jechuudhaan erga ibsanii booda haala barattoota bakkeewwan rakkoon nageenyaa qabanii ammoo ibsuurraa of qusatan jechuudhaan sagalee raadiyoo Ameerikaa gabaasee jira. Waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kasaaraa dinagdee doolaara biiliyoona 28 ol kan mancaase ta'uun himame. Aangoonni kasaaraa dinagdee fi baasii bu'uuraalee misoomaa sababa waraana Itoophiyaa qaqqabee gara doolaara Ameerikaa biiliyoona 28.7 akka ta'e tilmaamuudhaan kana deebisanii ijaaruuf doolaara biiliyoona 20 akka barbaachisus himanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa Maadii Abdul Baasitiin dhiyaata. Waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kasaaraa dinagdee doolaara biiliyoona 28 ol kan mancaase ta'uun himame. Aangaa'onni kasaaraa dinagdee fi baasii bu'uuraalee misoomaa sababa waraana Itoophiyaatiin qaqqabe doolaara Ameerikaa biiliyoona 28 fi 765.7 akka ta'e tilmaamu. Mancaatii dinagdee waraanaan qaqqabe kana deebisanii ijaaruudhaaf doolaara Ameerikaa biiliyoona 20 akka barbaachisus ibsi ministeera mallaqaa ni mul'isa. Kunis kan ifa ta'e qorannoo yuunivarsiiwwan waliin ta'uudhaan gaggeeffamee fi naannolee waraanaan miidhaman keessatti kasaaraa dinagdee fi miidhaawwan hawaasummaa kan akka barnootaa fi fayyaa, qonna, indaastirii fi daldala, oomishtummaa akkasumas bu'uuraalee misoomaa irra caalaa geejjiba kanneen akka ibsaa fi bishaanii madaaluudhaan kan qoratame ta'uunis ibsamee jira. Waraanni waggaa lamaaf irra caalaa naannoo Tigraay barbadeesse walakkaa bara 2021 keessa erga naannolee lamaan Affaar fi naannoo Amaaratti babal'atee booda mootummaa naannolee lamaanii akka malee miidhus waggoota 5 dabran keessa naannolee biyyattii jeequmsa waraanaa kana jalaa miliqan hin jiran. Waraanni dammaqinaan naannoo Tigraay keessatti adeemsifamaa ture ji'a 9 dura sadaasa bara 2022 waliigaltee diinummaa dhaabuu mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti mallattaa'een xumura irra ga'us waraanni fi walitti bu'iinsi irra caalaa naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Naannoo Oromiyaattis mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin marsaa jalqabaa abdachiisaa ta'us naannoo Amaaraa keessatti garuu yaaliin mootummaan humna naannoo irra deebi'ee gurmeessuu hordofee waldhabdeen waraanaa naannicha keessatti iddoowwan adda addaatti ka'ee jira.
Naannoleen biroo baay'inaan Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuz, Somaalee fi mootummaa naannoo sabaa fi sablammoota kibbaa keessatti waggoottan 5 dabran keessatti waldhabdee waraanaan bifa adda addaatiin hubamanii jiru. Mancaatii qaqqabe kana ilaalchisuudhaan Finfinneetti marii dhaabbilee michoota qarqaarsa misoomaa kan biyyoota lixaa fi bakka bu'oota dhaabbilee mootummoota gamtoomanii waliin mariin gaggeeffamee jira. Maricha irratti ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Obbo Ahmad Shidee mancaatii qaqqabe deebisanii ijaaruun humna mootummaa Itoophiyaatii ol waan ta'eef qaamoleen qooda fudhattootaa fi dhaabbileen deeggarsa misoomaa tumsa akka taasisan yaamicha dhiheessanii jiru. Biyyoonni Awurooppaa Yukireeniif deeggarsa meeshaalee waraanaa doolaara miliyoona 116 kennu ifoomsan. Biyyoonni Awurooppaa 10 Yukireeniif deeggarsa meeshaalee waraanaa humna qilleensa Kiivii cimsuuf oolu jedhame doolaara miliyoona 116 kennuun gabaafame. Deeggarsi addaa Yukireeniif taasifamu kun fandii idila addunyaa Yukireen bara 2022 konferansii biyya Deenmaarkitti gaggeeffameen Koree hundaa'ee fi humna waloo Biritaaniyaan durfamuun kan raabsamu ta'uun eeramee jira. Biyyoonni deeggarsa kana taasisan Biritaaniyaa dabalatee Deenmaark, Siwiidin, Norwee, Fiinlaand, Ayislaand, Niizerlaand, Astooniyaa, Laatiiviyaa fi Luuteeniyaan biyyoota deeggarsicha laatan ta'uun eeramee jira. Gama biraatiin pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin duulli deebisanii haleelluu Yukireen gaggeessaa jirtu fashalaa'eera jechuun dhumaatii loltoota isaaniirra ga'aa jiru osoo hin eerin dabran. Pirezidaantiin Puutiin Mooskootti wayita gaazexeessootaaf dhimma waraanaa qofa gabaasan haleellaa Yukireen eegaltee fashalaa'uu fi balaa hamaaf isii saaxilaa jiraachuu dubbatan. Haa ta'u malee wanti Puutiin dubbatan dhugaa ta'uu fi dhiisuu qaama walabaa wanti mirkanaa'e kamuu hin jiru. Gama biraatiin pirezidaantii Yukireen Volodimir ammoo duulli haleellaa gaggeessaa jiran fashalaa'aa jira osoo hin taane milkaa'aa jiraachuu himan. Pirezidaantii Yukireen ergaa viidiyoodhaan dabarsanii gara fuula duraatti milkaa'inaan deemaa jirra jedhe. Ajajaan olaanaan humna waraanaa biyyattii akka jedhanitti akkaataa karoorfanneen fuula duratti deemaa jirra milkaa'ina galmeessine qabna jechuudhaan karaa telegiraama isaaniin ibsanii turan. Yukireen haleellaa Raashiyaa ofirraa qolachuuf deebistee duula haleellaa kan eegalte yeroo dhiyoodha. Garuu gama bahaa Dooneetskii fi kibba bahaatti hanga tokko milkaa'aa jiraachuus himti. Haalli naannoo san jiru hangas mara ifa akka hin taanee fi Kiivii fi Mooskoon bakkeewwan to'atan himachuurraa kan hafe wanti ifatti beekamu hin jiru. Qibxata dabre Raashiyaan haleellaa magaalaa Kirvii keessatti raawwatteen namoonni 10 akka ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu hordofe pirezidaantii Yukireen gargaarsa warra lixaa gaafatan. Guyyuma sana USA'n gargaarsa meeshaalee waraanaa walumaa galatti doolaara miliyoona 325 tilmaamamu Yukireeniif akka ergitu ibsitee turte. Naajeeriyaatti bidiruun hidhamuudhaan lubbuun namoota 150 du'uun himame. Bidiruun namoota hedduu feetee turte tokko Naajeeriyaan laga Niijer jedhamu keessatti hidhamuudhaan hedduun isaanii du'anii kaan madaa'anii jiru. Namoonni kunneen bidiruu kanaan gara bakka qophii cidhaa imalaa akka turan gabaasni naannichaa ifoomsee jira. Bidiruun kun guyyaa wixataa bulchiinsa Niijer irraa gara Kwaaraa imalaa akka turte aangawoonni naannichaa himanii jiru. Sababni madda balaa kanaas maal akka ta'e hanga ammaatti hin baramee jira. Bulchaan naannoo Kwaaraa Abdurrahman Abdurrazaaq akka jedhanitti namoonni baay'een balaa kanaan du'uu fi kaan ammoo achi buuteen isaanii dhabamuun sodaa uumee jira jedhu. Bulchaan naannoo Kwaaraa gadda olaanaa itti dhagaameen maatiiwwan fira isaanii balaa kanaan dhabaniif jajjabina dabarsanii jiru. Lubbu baraartonni ammallee reeffa namoota barbaacha itti fufanii jiru jedhan. Balaan akkanaa kunis biyya Naajeeriyaa keessatti waan baratame ta'uunis ni beekama. Baatiidhuma darbe keessa bidiruun tokko dhiyeenya bulchiinsa Sokotootti dhidhimtee namoonni 14 du'uun isaanii ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin biyyoonni Awurooppaa Yukireeniif deeggarsa meeshaalee waraanaa doolaara miliyoona 116 kennuu ifoomsani. Biyyoonni Awurooppaa 10 Yukireeniif deeggarsa meeshaalee waraanaa humna qilleensaa Kiyev cimsuuf oolu jedhame doolaara miliyoona 116 kennuun gabaafamee jira. Guutuun gabaasa kanaa Daraartuu Shaamiitiin dhiyaata.